Berarti argamaa Siraaj dursee baga nagaan dhufte. Lafti Oromoodha. Egaa Siraaj sabaaf jalqaba irratti gara marii keenyatti seenin baga gammaddee baga tuutaa OMN itti makamte. Baga waliin gammadde. Tolee daawwattoota keenya egaa Siraaj sabaaf gaazexeessaa Oromooti. Amma gaazexeessaa weelkaamii gochaa fi jirraadha. Gara Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti nama dabalamee dhaame gaggabaabsinee Siraaj sabaaf eessatti dhalatee eessatti guddate haalli xurreen milkaa'ina Siraaj sabaaf maali kana dura miidiyaa kamirra ture maal hojjetaa ture amma immoo gara fuula duratti immoo maal hojjechuuf deema waan jedhu gaggabaabsinee Siraaj wajjin laallaa ani Muhammad Fantaallee OL kiyya dabalatti argamaa Siraaj mee atumtuuf maal egaa seenaan gaazexeessota Oromoodhaa yaadachuudhaaf gaafa kanatti dhaabbannee amma maal fantaayisiin jechuun deebi'ee burukaatiin wajjin dhaabbattee hojjetamee caalaa caammaa mucaan cimaa osoo miichinni mucuu caanna cuncuraa coree cuunfee michiiree coqasa caffee caammaa afur dhufee cuftuu caanisaa caqasaa eenyu jedhee Jechameen nuti. Abubakar Muusaati. Ayyuuba maal jedhu? Ayyuuba Abubakar jechuun warra Abubakar Muusaa wajjin bara sanattichi sagalee uummata Oromoo bara dhokate bara gaazexeessan akka Siraaj sabaaffaan nuti hin uumamin san warra aartii fi gartee gaazexeessummaa Oromootiif karaa tattaraare Ayyuub Abubakarii fi Abubakar Muusaa yaadanna jechuudha. Bara san Ayyuub Abubakarii fi Abubakar Muusaa afaan bara afaan Oromoodhaa reediyoo cabsa jedhamu san warra Mogadishootti Somaaliyaatti baqatee achi daqiiqa 5 sagantaa afaan Oromoo sagalee afaan Oromoo afaan akka beekate uummatatti himaa ture karaa sanirra xurree sanirraa dhaluun wal garrisumaan jechuufi. Ture daawwattoota keenya asumaan meegaa seenaa Siraaj sabaaf gaggabaabsinee ilaallamee jalqaba Siraaj eessatti dhalatee eessatti immoo guddate waan irraa kaanu. Tole ani Siraaj sabaa kan itti dhaladhee godina Baalee aanaa Garbaatti dhaladhee achumatti baradhee mana barumsaa sadarkaa jalqabaas mana barumsaa Odaa Caffoo jedhamutti baradhee sadarkaa lammaffaa fi preparaatooris Agaarfatti baradhee. Tole Baaleetti dhalatte jechuudha. Tole mee humna sochii biyya keessatti keessattuu gama qabsoo Oromootiin nuti warri dhaloonni qubee kun warra qabsoo dambalii sochii uummataa bal'atu ture. Otoo biyyaan bahin dura sochii akkamii keessa turte waan jedhu uummata yaadachiisisumaan. Uummanni Oromoo dhalli Oromoo lafaa dhalatu hundi isaa qabsootti dhalata. Gabrummaa ofirraa buqqisuu dhalata. Anillee atillee dhalli amma lafa jirullee kan itti dhalate qabsoo irratti dhalate gabrummaa buqqisuu irratti dhalate. Anis akka nam tokkotti erga keessaayyuu bara 2014 as fincilli bifa haaraan fincilli diddaa gabrummaa fi xumura gabrummaa dhoo'ee as naannawa baradhu keessatti sochii taasisaa ture. Akkuma dhalataa Oromoo kamitti akkuma barataa Oromoo kamittu Finfinneen kan Oromiyaati gabrummaan dhugee jennee namoota dhagaa darbataa turan keessa isa tokko jechuudha. Sochiin taasisaa turreen yeroo isaan dhiibamnee haala gaaga'ama garaagaraa akkuma namoonni hedduun nu biraa kufan barataa hedduutu kufee barataa tokko lamaa miti kan Oromiyaan dhabe uummanni Oromoo dhabe barattoonni hedduun nu biraa kufanii nuti ammootu hireen baqaa nu qabde jechuudha. Hiriira meeqa baatee karaa meeqa dhufte? Maal? Tole akkuma yaadamu keessumattuu biyyattii keessatti warraaqsi 2014 irraa jalqabeen 2018tti ture hedduu ulfaataa ture. Barumsaan keessumti keenya dhiibamnee biyyarraa hanga sadarkaa bahutti sosso'aa ture. Mee waa'ee gara imala jiruu baqaattiin si deebisa akkamitti maal sababa maaliitiif biyyarraa baatee akkamitti baqatte garamiin baqatte maaliif karaa baqaa hin beekna matammarraan immoo gadaarii fi kan isinitti himta. Matammarraan itti cabsine sababni baqanneef ammoo akkuma beekamu keessaayyuu bara 2016 baay'ee hedduu hammaattee turte wayyaaniin hedduu uummata keenya garaa jabaattee turte barataan baay'een yeroo itti wareegame ture yeroo namni baay'een galaanatti dhume bara gammoojjii Sumaalee Suudii Masrii Liibiyaa fi Yaman keessatti yeroo barattoonni Oromoo itti sora allaattiitti ta'an ture yeroo sora qurxummii galaanaatti ta'an ture sababiin isaa mootummaan waan garaa jabaateef namni hedduun baqataa ture. Namoota san keessaanis carraan namoota na mudate carraan baqaa warra hireen baqaa mudate keessa anis Siraaj sabaa keessatti argama sababa saniin mootummaa dheefa barnoota manaa baanee sabaaf jennee biyya abbaa keenyaarraa yaane. Tole rakkoon yookaan mudannoon gaafa karaa kana baqattu si mudate akka kiyyatti tarii yoo qabaatte jira.
akkamitti dhabaa muudannoo waan sundate jireenya baqaa keessatti wanti nama muudan hin jiru keessaayyuu imala taariba warri taariba jedhanii warri afaan arbaa kanaan taariba jedhe taariba keessatti wanti nama muudanne tokko lamaa miti karaa taaribaa kanaan deemee deemu manaa bahee yeroo biyya jirutti manaa bahee mana barnootaatii bahee gara manaa gara murammoo karaa baqaa keessatti maaltu akka nama barbaachisu hin beeku maal qabattee akka deemtu hin beeku cal jedheetiin bahee kana baasallee uummata Oromoo biyya alaa jiru deeggarsanaaf taasifameeti kan mootummaa san jalaa yeroo sanitti bahee garuu an waan karaa ittiin deeman takka hin qabu aayilaandii takka hin qabu akkan harka qaqqajaajee deema akkanumatti deema san booda keessaayyuu Sudaan irraa kaanee yeroo gara Masrii dhufne jechuudha haa ta'u garuu Oromoo harki isaa bal'aadha warra nagaa homa xiqqoo walgaa warri wajjin karaa deemnu ijoollee Oromooti isaantu na gargaaree as na fide jechuudha hanga ammaatti hin deeggadhu osoo dur jireenya baqaa kan beeku taate silaa qophaa'ee deema namni hundi isaa shaanxatti waa fe'atee deema siinqii waan isa barbaachisu guutuu bishaan nyaata hanga roobuu takka hin qabu jechuudha. Daangaratti tumamtee dhaanamtee hin dhaanamne magaalaa torbatti dhaanamtee magaalaa torbatti ni dhaanne. Hin dhaanne ayyaanni Oromoo kun ayyaana Oromoo nan duuba jira. Tole hedduu bareedaa qootu yaadachiisuudhaaf waa'ee mala baqaa kana karaa deemsa saaraa kana gaafa yaadadhu yeroo tokko kawaan nama gartee du'ee deebi'ee galeeti. Ajayana faana akkuma adda mudatee karaa kana gaafa deemnu daangaa Masrii erga geenye booda asuma naannoo asuma kanatti poolisiin daangaa Sudaanii nu qabde baqaa nutuun akka malee nutuun ergachiisanii fuudhanii magaalaa Saaraa keessatti qotanii warqii baasan keessatti Aboo Ahmad jedhamtu keessatti nu hidhanii achirraa gara Atbaraa magaalaa guddaa mana hidhaa Daamar jedhamutti dabarsanii nu hidhanii gidiraa guddaa argaa turre. Atis baga Rabbi si baasee karaa kana keessa qaxxaamurtee dhufte tole achi dhufte Masrii seentee haa jennu. Mee kuma lamaaf eeggata ka seenti Masrii. kuma lama kudha Masrii seente. Tole mee erga biyya kana seente hojiileen dhumaa qabsoon Oromoon bakka jirutti waa dhimma qabsoo amansiisa deebisuudhaaf biyya keessatti akkuma sochii godhaa turre erga hadhaa jireenya baqaa fi mala karaa baqaa kana gaggeessinee gara biyya olaatti baqannee boodas miira qabsootti deebuu fi hojjechuudhaaf jira. Kana keessaa wanti yaadadhu Siraaj Sabaaf kitaaba imala diddaa gabrummaa barreessite qabachuu. Tole erga biyya baqaa seentee booda Siraaj Sabaaf gaazexeessaa qofa otoo hin taane barreessaa kitaabatti keessattuu barreessitoonni cophaa sammuu isaanii cuunfanii miicanii micciiranii cobsanii fuula kobbee isaanii xumursanii kitaaba kana barreessu. Kitaaba guddaa kana mee biyya baqaa kana keessa teessee barreessuudhaaf kaka'umsa akkamitti argattee yookaan waa'ee kitaaba barreessuu kanarraa daawwattoota keenya faacafaa jiru. Jalqaba egaa biyyaan baheen booda haalli ani biyya itti yaadee dhufee fi haalli xiqqoo yeroo sanitti biyya alaa kana jiru gaarii hin turre ani yaadanna sochii biyya keessa jiru sanii fi sochiin ala jiru xiqqoo wal madaalaa miti erga biyyaa bahee ammootu maal gochuu qaba jalqabu maddee jireenya kee keessatti kaayyoo kitaabota barreessuun hin qaba maal gochuu qaba uummata kana karaa kamiin uummata Oromoo cinaan dhaabbadha qabsoon Oromoo karaa kamiin utubamuu qabdi yaada jedhu sammuu kiyya keessa erga naannessaa ture booda waa'ee uummata Oromoo kana qabsoo uummanni Oromoo taasisaa jiru kana uummanni Oromoo hangammaa qabsoo taasisaa jira qabsoo uummanni Oromoo taasisaa jiru kana karaa kamiin ibsadha eessaan ibsadhe uummata kiyya biraan gaa yaada jedhu erga buruqqisiiseen booda kitaabicha barreessutti gattaa'e san booda mata duree imala diddaa gabrummaa sochii uummanni Oromoo keessa jiru irraa kaasee akka gaafa ibiddi gabrummaadhaa daggala bilisummaa Oromootti qabate irraa kaasee hanga ammaatti aarsaa uummanni Oromoo kafale keessaayyuu aarsaa maatiin Oromoo tokko abbarraa gara ilmatti osoo dabarsu qabsoo asiin gahe irratti xiyyeeffadhee bifa asoosama seenaatiin taatee uummata Oromoo keessatti ta'amaa turee fi waa'ee sirni gita bittaa uummata Oromoo irratti hojjete hammeenyi inni uummata Oromootti bulgaafate bifa asoosama seenaatiin xuruursee barreessa jechuudha. Kun isteppii kiyya jalqabaati eega jireenya baqaa keessa dhufe. Hirmaannaa yookaan immoo sochii gara miidiyaa hawaasummaatiin taasisuun cinatti isa kana barreesse uummata kiyyaaf gumaachuuf yaale jechuudha.
Tolesiraach egaa ammas kobbeen kee haa mirgisuu kitaaba lammaffaadha. Uummanni barreessan takka erga kitaabatti seenee booda uummanni bal'aan kitaaba biraas irraa egaa ammas qalamni kee haa mirgisuun si jira. Meetti haalwaan erga Masriitti dhuftee booda gama ogummaa gaazexeessummaa gabbifachuu keessatti bultuun broadcasting service keessatti tajaajilaa turte akka gaazexeessatti jechuudha. Mee oduu keessa gadi bu'uun jalqaba gara BBCtti akkamitti dabalamte? Waan jirurraa kaasti uummata keenyatti. Jalqaba ogummaa gaazexeessummaa yookaan immoo hawwiin gaazexeessummaa yeroo barataa tureyyuu kaayyoo kiyya lammaffaadha. Gaazexeessummaan yeroo eebbifamutti kaayyoo kiyya lammaffaadha. Tokkoffaan hin gaafatini irratti hojjetaa jira waan taateef gaafuma xumurame sitti kaayyoo kiyya jalqabaa jechuudha. Garuu gaazexeessummaan kaayyoo kiyya lammaffaadha. Barnoota kiyya yoo xumure hireen tokkoffaa sun yoo naa milkaa'u baate gaazexeessummaa akkan wanni godhu kaayyeffadheen ture. Kaayyoon sun anuma keessa jira, anuma keessatti gabbataa ture. Kennamni uumamaallee ni jira. Garuu erga kitaaba barreesseen xumureen booda kitaabota hedduu gargaragalchutti ture. Garuu akka namicha Habashaa san kitaaba 14,000 dubbiste akkanaan hin jenne malee 14,000 hin dubbisne. Rakkoo miti. Kitaabni inni barreessite tokko dubbiseetis waan jiruuf ummatti asoosama seenaa hedduu bareedaa uummannis jaalate amma maxxansiisaa lammaffallee akka karaa jiru dha kanatti himte asumaan deebi'ee si yaadachiisudha. Meerumaa waa'ee maxxansa lammaffaatis kaasti asumaan gaafatti deebisa. Waa'ee kitaaba maxxansa lammaffaa Oromiyaatti maxxansuuf yaadaa jira. Hagamma Oromiyaa hin seenne haala tokko irraa kan ka'e Oromiyaa seenuu dhabee namoonni Oromiyaa irraa hedduun gaafataa turanii biyyoota biroollee namni baay'een barbaadu ture. Garuu haalli keessa jiru biyya alaatti si baasisuudhaaf haalli mijaa hin turre saba saniif ture. Garuu ammootu dhiheenyatti Oromiyaan hin seena jedhee yaada waa'ee kitaabaatti wal qabatee jiru. Gama BBS'tti yoo deebi'e kaayyoon guddaan gama BBS'tti akka ani seenu na taasise seenaa hundee Oromoo kana keessayyuu uummata Oromoo kana akka biyya alaatii dhufetti akka Afrikaa hin ta'initti dabtaroonni Habashaa dhiyeessan kitaabota dubbisaa ture keessatti waan kanatu jira. Hayxi dhugaan garuu hundeen uummata Oromoo Afrikaa keessayyuu kaaba baha Afrikaa ta'uu isaa kitaabonni seenaa nutti eeran. Hayyoonni Oromoo kan waa'ee kana qoratan ibin hayyoonni biyyoota alaallee Oromoon akka inni dachee Afrikaa tana ta'eeran. Kana kaayyoo godhachuudhaan miidiyaalee Oromoon hedduun isaanii waan kana irratti hojjetanii qophii takka dhiyeesse jedhee piroopozaala barreesse miidiyaa BBS'tti galfadhe. Miidiyaan BBS illee piroopozaala san erga laaleen booda hooggantoonni isaanii asseeptina godhanii sochii san eegalee jechuudha. Hojii san sona Oromiyaa hojii jedhuun eegalee seenaa Oromoo ibsu ibin waa'ee Oromiyaa kana ibsuudha wanti qophiin sun irratti xiyyeeffatu siyaasa ta'uu danda'a, diinagdee hawaasummaa ta'uu danda'a, wantoota biroos ta'uu danda'a waan sani ibsuu ture. San booda adeemsaan gara wanti nama hawwata beekta hojiin gaazexeessummaa kun ani Muhammad Fantaallee fa'aa hojii gaazexeessummaa kana yoom dhiisan jedhee gaafa ilaalu gaazexeessuusitu isin jira wanti nama hawwata keessa deemee jechuudha. San booda argee jiram san booda keessa seenee even kennamni uumamaan ni jira hamileen ni jira erga keessa seenee booda deeggarsi achi keessatti gama ogeessota BBS naa taasifamaa turellee hedduu bal'aadha. Namoonni hedduun achi keessatti na utubutti turanii natin isu turanii san booda muuxannoo qabu hunda isaa gabbifachaa dhufe kallattii danda'amu hundaan even attention kiyya guutuu itti kennuudhaan hojjetaa ture jechuudha. Achi keessatti uummata kennaa sagalee ta'u keessayyuu erga artist Haacaaluu Hundeessaa wareegamee erga Jawaar Mohaammed fa'aa hidhamanii as waan danda'amu kamuu hojjetaa ture jechuudha. Gama kanaan keessayyuu achi keessatti BBS keessatti wanti ani achi muuxannoon achi keessatti an gabbifadhe hedduu olaanaadha jechuudha. Namoonni achi keessatti deeggarsa naa taasisaa turan ogeessonni isaanii hundi isaaniitu deeggarsa bal'aa naa taasisaa turan gurmuudhaan akka ani dandeettii kiyya gabbifadhu hedduu na gargaaree jira jechuudha. Miidiyaan kun keessayyuu BBS lafa ani jalqaba miira gaazexeessummaa kiyya itti ibsadheedha. Hedduu bareeda tole amma BBS keessatti akkuma jalqaba kaastee sona Oromiyaatiin jalqabdee gara furgukeetti dabartee furgukee boodas gara oduulee turbanii honkan hoostali taatee hanqanii taatee baatee hojii guddaa hojjechaa turte. Kanaaf BBS siif madda yookaan bakka ati gartee
haraara gaazexeessummaa duraan qabdu san yookaan ogummaa fi intarastii fedhii uumamaa si keessa jiru san itti balaqqeessifte yookaan uummata keessa ittiin tajaajiltedha. Tole egaa har'a dhuftee immoo gara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti makamuu keeti. Mee gammachuu maaltu sitti dhagahamaa tokkoffaa immoo OMN itti galuudhaaf miira maaltu sitti dhagahamaa yookaan OMN irraa gammachuu qabdu uummataaf daawwattootaaf asumaan jabaa hojjette. OMN seenaa kiyyatti baay'een gammada. Loltuun tokko OMN meeshaa taankii Oromooti. Loltuu tokko gaafa lola keessa jiru lolullee baadhu saayikoloojii naagala gaafa lola keessa jiru loltuu tokkotti kaan matarrayyaa itti kennanii kaan qawwee tokko itti kennanii kaan ammoo waan biraa itti kennanii kaan ammoo taankii tokko si jedhanii itti kennanii even wanta akkanaa kanaan nama mul'ata miidiyaan Misaa'el barra gattaa'e kaan isin jechuu barbaade jechuudha misaa'el barra gattaa'e kanaafuu namni misaa'el irra gattaa'e akka inni diina ayidu ni beeyta waan diinni harkaa qabu ni ayida kanaaf OMN itti dabalamuun dhugatti akka carra qabeessaatti of laala baay'een gammada even ammootu waan sabni kun narraa barbaaduu fi waan sammuun kiyya dandeettiif waan anis danda'e godhuudhaaf akkuma biyya keessatti hojjetaa ture asirrattis hojjechuudhaaf hawwii qabaa jechuudha. Magarufte. Bagana kan. Orang jiran masuk itu, akan funin kau bakal. Terlebih kerana kalau orang sagantang Kenya, government tidak butuh Kenya, ada masih mana guys, Sahara tiba negara Oromia Midian itu kita dalam Israel sabafi. Amma raja kami wahila Kenya, kopi wan dada oduwan sagantale membidago, kabatnya aku dalam bibes kesat betul, tapi Faharan Oromia Midian itu kesat hom Naharan, nama kita berrese, nama gumma guys semua, ibu kebaba kesat. Gabbifate maalifan jalqaba Abubakar Muusaa tinis jalqabe seetu dhalattoonni ammaa kun namoonni dandeettii adda addaa qaban gahumsa qaban uumamaan kireetivitii waa uumuu waa barreessuu qaban kalaqa adda addaa qaban dandeettii aartii qaban uummata isaaniitiif immoo bakki isaan yookaan qabsoo uummata kanaatiin isuu keessatti shoora olaanaa taphachuu danda'an tokko tokko dhokatanii miliqaniiti argamu jecha. Kanaafuu ammas asumatti yaadachiisuudhaaf egaa mee Siraaj carraa OMN kana seerudha karaa kamiin argatte namoota tokkotti gaaffiitu waan danda'uufati OMN itti dabalamuudhaaf maaltu hireessi uume waan yusas maan daawwattoota keenyatti deemnoo jabaan jettu OMN kan itti dabalame akkuma nama kamittuu dorgomeeti CV tokko gadhiisee ture OMN Itoophiyaa lama dura CV san guutee ture kanaan dura illee guutee ture san booda erga guuteen booda torbee darbe keessa wanti suni na dhaqqabe akka inni akka fudhatan na dhaqqabe achiin guutee achiin dorgome Tanuraan kufte taduraa sanii akkasumatti raatan Samboda deebiin deebe hedduu gammadee jechuudha deebisinnaa deemuu isaatti because miidiyaa OMN firaamiti diinyoo keessa seenee hojjechuu barbaada beektaa osoo isaa ta'ee yoo carraa argatte kanaaf karaa sanii jechuudha dorgomee akkuma nama kamittuu kan achi keessa seenuuf carraa argadhe. Tole Israa'el sabaaf baga dhuftee tokkuma jettee OMN keessa hojjetuun ulfina kabajaadhaan uummata keenyaaf falmaa abbaan barbaade jalatti babaasus doorsifamnus hanga jirrutti miidiyaan kun akka tokkumatu kaasne misaa'ila qabsoo Oromooti yeroo ammatti OMN sirna wayyaanee diiguu keessatti sirni kee darbisan burtukeessuu bukuteessuu keessatti baay'ee hubatamuu qabu gama miidiyaa OMNtiin dhaloonni haaraan ija baqaffatanii ka'uu keessatti shoora olaanaan taphatamee jira. Sanas dabree OMN sirna miidiyaa sirna jijjiiree jechuudha qabsoo uummataa wajjin haa ta'u malee miidiyaa hayyootaan ijaaramee sirna jijjiiruu danda'u. Sirna jijjiiruu jechuun amma sirni wayyaanee warra jijjiiranii mirga qeerrooti warra akka amma kaqeeroon ajjeesen gaafa amma isaan juntaa jedhanii walitti rarraguun biltigannaa ta'u malee sirni hadhaayaa fi sirni mi'aawaadhaan bakka bu'uun rakkoo tiraanzishiniiti. Garuu sirnicha jijjiiruu kan danda'ame qaba miidiyaa kanaanii borus wajjin taane sirna abbaa fedhe sirna Oromoo hin taane sirna Oromoo gabroomsu sirna Oromoo kan hin kaane godhu sagalee uummata keenya ta'anii akkuma tu jette kilaashii fi taankii misaa'ila qabsoo Oromiyaa miidiyaan tokko qabanne qophiilee kamiyyuu jibbanaati fi yookaan qophiilee haaraa biroo uummata wajjin Siraacha fi waayiloonni Oromiyaa miidiyaan tokko jiran kanneen ala bakka istiidiyoo OMN garaagaraa keessa jiran ogeeyyiiwwan teeknikaa kaasuu danda'u Abdii Jamal Farhaan Salaam warra nama kanaa duuba qabu yoomuu
waan sodaatuun qabdu jechuudha. Kanaaf ogummaan kan kee ammas akkuma itti fufetti jira jidduudhaan immoo kitaabni kan keetis hiriyaadhaa kanaan akka beekamu abdii jabalamman hordofaa jira. Mee kitaaba kana yeroo tokko immoo uummataa fi achi as baastii kitaabni gaazexeessaa Siraaj sabaaf barreesse imala diddaa gabrummaa jiru kunis immoo garumaatti marsaa lammaffaan isaa maxxanfamuuf deema. Arsi siree kana fayyadamni kitaaba kana immoo kabarii isaatis tarii bifa haaraan jijjiiramee dhufuu danda'a. Mata dureen isaa immoo imala diddaa gabrummaati uummanni akka argan taasisi abdii. Terus kitaabni kana fakkaata Siraaj. Kana booda Siraaj sabaaf gaazexeessaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waayila kiyya ta'uudhaan gara istiidiyoo OMN yookaan gara tuuta OMN tti dabalameeti jira. Kun gammachuu guddaadhaan sasumaan baga dhuftee baga nutti dabalamtee jennaan. Otoo sagantaa keenyaan goolabin mee asumaan daawwattoota keenya wanni jettuuf yookaan wanni dhaammattu yookaan miirri sitti dhagahamu yoo jiraate dubbadhuuti siifan goolaba. O barbaade jechuun Abubakar Musaa Rooba Talaatiin siin goolaba. Wanti jedhuun hin jiru jecha keetii yoo fayyadamti danda'a. Irra deebineeti jecha gaafa gaazexeessaa fi hojii gaazexeessootaa yaadannaa beektaa kanaaf caalaa caammaa mucaan cimaan osoo miicini mucu caanne cuncuna coree cuunfee micciiree coqorsa caffee caamaa afur dhufee sun cuftuu callisaa caqasa.